Ashama akkam jirtu egaa barnoota keenya kutaa lammaffaadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Barnoota keenya kutaa lammaffaa guyyaa har'aatiin kan walii wajjin ilaallu tuulsi paaneliidha jechuudha. Akkuma kanaan dura isiniin jedhee. Egaan tuulsi paanelii walii wajjin ilaallaa workspaceii yookaan immoo faayilota hundumaa asirratti galchadheen jira. Isinis faayila hundumaa karaa kamiin impoortii goonaa akkamittiin gara taayimlaayiniitti fidanna kan jedhu paartii waan irratti hojjetameera waan ta'eef paartii waan irra ilaalaa warreen paartii waan hin ilaalle. Warreen paartii waan daawwatanii turtan immoo faayila keessan akkatti impoortii godhatan bartaniitu waan ta'eef impoortii godhachuudhaan workspacein isaa kan koo wajjin akka wal isinii fakkaatuuf wiindoo iddoo jedhu kana koottaati workspace iddoo jedhu kana koottaati effects kan jettu kana tuqaa yoo effectisiin dhabdan immoo jechuudha wiindoo keessan irraa kunoo asirraa effect kan jettu yookaan immoo shift plus 7 jira jechuudha. Akka ammas irra deebi'ee kan isin yaadachiisu akka workspacein keenya wal fakkaatutti wiindoo koottaa wiindoodhaan workspace ammoo effects kan jettu kanatti bu'aa sana booddee workspacein keenya wal fakkaataa jechuudha. Egaan akkuma asirraa argaa jirtan tuulsi paaneliin selection tuuliidhaan jalqaba. Selection tuuliin kun akka mallattoo xiyyaa wayii fakkaatti garuu xiqqoo gara harka bitaatti kan isheen dabdu. Bakka bu'ee yoo shoorti katiin ishee yookaan karaa gabaabaan ishee immoo kiiboordii keessan irraa V'dha jechuudha. V gaafa buutan aktiiv isinii taati jechuudha. Selection tuulii maaliif fayyadamnaa kan jedhu faankishinii selection tuulii muraasa walii wajjin ilaallaa. Faankishiniiwwan baay'ee qaba. Jalqaba irratti selection tuuliin singil tiraakii yookaan immoo tiraakii tokko qeenxee filachuudhaaf isin fayyadaa jira. Fakkeenyaaf kunoo amma singil tiraakii kana filadheen jira yookaan immoo kunoo asii kana filadheen jira yookaan immoo kana filadheen jira yookaan asii dhufee kana filadheetan jira jechuudha. Singilii filachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Tiraakii barbaadan keessa deemtanii singilii audioos ta'uu danda'a, viidiyoos ta'uu danda'a. Singilii kana faayila fuuteejii barbaadan jechuudha. Singilii isaa filachuudhaaf isin fayyada jechuudha tokkoffaa. Inni kan biraan immoo guruupiidhaan fakkeenyaaf akkatti amma bakkeetti godhee bakkeerraa jechuudha. Akkasitti jalqabee yeroo mallattoon kun dhufu gaafan akkas godhu tiraakii hunduma isaa diraag godheetan wal faana filadhee jechuudha. Wal faana maal godhe filadhee jechuudha. Yookaan immoo fakkeenyaaf keessa deemtanii filachuu barbaadan yoo ta'e fakkeenyaaf kana filachuu barbaadanii asii immoo kana filachuu barbaadan yoo ta'e shiiftii qabdu kiiboordii keessa irraa shiiftii qabeen jira fakkeenyaaf kana hin barbaadu jennu iddoo karsariin keenya jirtu kana immoo nan barbaadaa jennu kalachaan filadheen jira jechuudha olfaan fakkeenyaaf aappii gochuu nan danda'a bakkaa bakkatti sochoosuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf tokkoffaa tiraakii waliigalaa kanattiin filachuudhaaf tokko lammaffaa singil tiraakii akkasittiin filachuudhaaf lammaffaa shiiftii qabne immoo kan barbaannu keessaa guruupiidhaan filachuudhaaf kan itti fayyadamnu maalidha? Selection tuulii kanadha jechuudha. Selection tuuliin karaa kan biraan immoo faayilota fuuteejii kana yookaan immoo kiliippiiwwan kana bakkaa bakkatti sochoosuudhaafis nu fayyadi. Fakkeenyaaf amma kana select godheen jira. Olan kaasa. Ol deemee jira jechuudha. Gara bitaatti gara mirgaatti gaafan oofaa jira amma. Gara mirgaa dhufee jechuudha. Gara bitaatti immoo deebisama immoo gara bitaatti deemee jechuudha. So maaliif nu fayyadan? Kan biraan immoo bakkaa bakkatti sochoosuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Fakkeenyaaf aawudoos yoo barbaanne kun aawudoo bakkaa bakkatti akkasittiin sochoosuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa inni sadaffaa yookaan immoo faayidaan selection tuulii inni kan biraan immoo viidiyoo keenya tiriim godhee gabaabsuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana gaafa jalqaba irra kaa'u mallattoon xiyyaa gara harka mirgaatti galagalee mul'atee jira jechuudha. So gaafan maawuzii kiyyaa leefti kilikii qabee akkasitti diraag godhu maal gochaa jira? Tiriim godhee kilippii keenya agartanii iddoon itti gabaabse. Akkasittiin kilippii kiyya tiriim godhee gabaabsuu danda'a jechuudha. Mee kontirool Z yookaan haanduu tuqee adeemsu iddootti. Karaa mirgaas immoo akkuma kana. Kunoo fakkeenyaaf amma argitaniittu gara harka bitaatti maal ta'ee jira xiyyi galagalee jira jechuudha. Yeroon akkas godhee akkanattiin gara harka bitaatti leefti kilikii kiyya qabee akkas godhu gabaabbatee jira jechuudha asirraan. So karaa kan biraa kilippii keenya murreellee gabaabsuudhaaf selection tuulitti dhimma bahuu dandeenya jechuudha. Selection tuuliin faayidaawwan adda addaa qaba. Isaan keessaa garuu faayidaa amma isinitti agarsiisee warreen ijoodha jechuudha. Lammaffaa irratti kan argannu track select forwardidha. Kana garuu maawuzii keessan leefti kilikii gaafa hooldi gootan yookaan immoo gaafa gadi qabdanii track select forward yookaan shorti katiinsaa kiiboordii irraa akkasumas immoo track select backward yookaan immoo shift plus A dha jechuudha. Track select forward jechuun gara fuulduraatti jechuudha miti. Kana jechuun tiraakii gara fuulduraatti jiran hunduma isaa isinii filataa jechuudha. Track select backward immoo tiraakii gara duubaatti jiran hunduma isaa yookaan gara harka bitaatti kan jiran hunduma isaa isinii filataa jechuudha. Maaltu track select backward kun
Track select forward immoo gara harka mirgaatti kan jiran yookaan gara fuulduraatti kan jiran hundumaa isinii filata. Mee ilaallu kun maalidha? Track select forward gara fuulduraatti yookaan gara harka mirgaatti kan jiran gara kanatti kan jiran hundumaa naa filata jechuudha. Mee isa dura garuu warreen kana koppii haa godhadhu. Diraagii godheetanii altii qabeetan koppii godhee as fidaa akkuma ilaaluudhaaf nu mijatutti jechuudha. Nan gadhiisa. So akkuma isin argaa jirtan fakkeenyaaf tiraakiin kun dheeraadha. Tiraakii kana fakkeenyaaf selection toolii fayyadamee jechuudha. Akkasittiin gaafa select tun godhan jedhee dogoggorri uumamuu danda'a. So maalittan dhimma ba'a yeroo akkasii track select forward ittan dhimma ba'a. Track select forward jechuun ammoo asirratti click godheeti kana as kan jiran gara harka mirgaatti kan jiran hundumaa naaf filaa jechuudha. Fakkeenyaaf click godhee isinitti agarsiisu. Laala ofiisaadhaan gara as kan jiran hundumaa naaf file. Kana booda akkas gochuu hin danda'amu, muu gochuu hin danda'a. Yookaan immoo gara harka bitaatti illee akkasillee muu gochuu nan danda'a jechuudha. So kun kanaafi nu fayyada jechuudha. Maaltu track select forward amma asirratti click godhee immoo kana filatu kana ka'ee filata. Laala. Otoo asirratti click godhee immoo kana akkas gara harka mirgaatti kan jiru filata jechuudha. Ammas maawusii keessaan dhuftaniitu left click hold gootu yookaan gadi qabdu jechuudha. Gaafa gadi qabdan immoo maal argattu? Select track select backward yookaan shift plus A dha jechuudha. Keyboard keenya irraa fakkeenyaaf amma shift plus A tun tuqee active ta'ee jira jechuudha. Kun immoo maalidha? Gara harka bitaatti kan jiru. Fakkeenyaaf amma kanaa jiru kan jiru barbaadee jennu. Laala gara harka bitaatti kan jiru. Gara harka bitaatti. Otoo asirratti godhee immoo hunduma isaa select godha jechuudha. Tiraakii gara harka bitaatti jiru kan select nu godhu immoo track select backward dha jechuudha. Yoo immoo fakkeenyaaf laayinii tokko qofaan barbaada kilippii hunda select gochuu hin barbaadu jettan immoo shift qabdu keyboard keessan irraa. Fakkeenyaaf shift qaba. Laayiniin kun maal ta'e? Tokko ta'e miti. So gaafa click godhu maal ta'e? Laayinii kana qofaa filatee jechuudha. Yookaan tiraakii tokko qofaa amma shift qabeen jira yaadataa. Ammas maal godhe? Kana qofaa filatee jechuudha. Yoo asirratti click godhe kana qofaa awudoorratti sun click godhe awudoo tiraakii qofaa filataa jechuudha. So tiraakii walii galaa tokko singilii yoo barbaadan ta'e shift qabdu jechuudha. By the way, track select backward irrattis akkuma kana. Amma lama ta'ee jira. Tiraakii hunda naa filata. Garuu an tiraakii select backward tokkoon barbaada yoo jettanii shift qabdu. Gaafa shift qabu maal ta'e? Singiliin taane soo click kan godhu. Laayinii tokko qofaa yookaan immoo tiraakii tokko qofaa filatee jechuudha. So inni kun track select forward fi backward dha. Gara fuulduraatti fi gara dudduubaatti yookaan gara harka mirgaatti fi gara harka bitaatti kan jiran jumlaadhaan filachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Inni sadaffaarra kan asii gadi sadaffaarratti kan arginu maawusii keessan gadi qabaa. Left click keessan hold gootanii yookaan gaafa left click gadi qabdanii turtanii waan sadii argattu. Repeal edit tool shortcut isaa B, rolling edit tool shortcut isaa N fi red stretch shortcut isaa R kan ta'e jechuudha. So repeal edit tool maaliif fayyadamnaa kan jedhu ilaallu. Otoo repeal edit tool isinitti agarsiisin dura faayidaa isaa karaa kan biraan asitti agarsiisu. Fakkeenyaaf tiraakii kana ilaalaa. Viidiyoo kana haga asittan gabaabsuu barbaadee jenna. So viidiyoo kana fakkeenyaaf selection tool fayyadameetanii karaa adda addaa hojjechuu dandeenya egaa. Asii kanaanis fayyadamuu dandeenya garuu kan laalle selection tool waan ta'eef selection tool fayyadameetan gabaabsa. Sana booddee iddoo kanaa dhufee isa kana maalan godha? Repeal edit tool kanatti bu'aa bakka buusa. Control Z dheen bakka yookaan immoo yeroo inni akkatti click godhee waan adii kanaaf jedhu keyboard kiyyarraa deleting tuqa. Kunoo bakka naa bu'ee jira jechuudha. Yookaan immoo karaa fakkeenyaaf kana selection tool fayyadamtanii jechuudha. Razor tool fayyadamtanii asitti murtanii jechuudha. Sana booddee selection tool dhuftanii kanaan select gootanii right click gadi qabdanii clear kan jedhu kanatti buusanii asirraa dhuftanii keyboard keessarra delete yoo tuqxanis bakka buusuu dandeessu. Kana hundumaa hin barbaadu. Karaa salphaa hojjechuun barbaada yoo jettan immoo control Z jedhanii iddoo duraatti deebisa. Yoo jettan immoo repeal edit tool itti dhimma bahuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo shortcut isaa keyboard keessarra B gaafa tuqxanii jechuudha. So laalaa repeal edit tool waan hojjetu. Gaafa iddoo kana fidu gara harka bitaatti garagalle. So maawusii kiyya drag godheetan sitti fide. Control Z. So maawusii kiyya drag godheetan yeroo inni gara harka mirgaatti garagalu maawusii kiyya drag godheetan as fide. Maal ta'e? Clipping kiyya amma iddoo kanaatti muramee ba'ee kun immoo automaatikaalii ofiisaa dhufee iddoo kana galee jechuudha. So repeal edit tool faayidaan ishee kanaa jechuudha. So repeal edit tool faayidaan isaa maalidha? Kanadha jechuudha.
Amma kan biraan immoo fakkeenyaaf replay edit toolii fayyadamnee gaafa akkasitti murree jechuudha. Replay edit toolii fayyadamne inni lammaffaa jiru immoo maalidha? Taanee kan jiru rolling edit tooliidha. Rolling edit tooliin shortcutiin isaa innidha. Kunis kilippii lama gidduuttidha kan inni apply ta'u jechuudha. Kilippii lama gidduuttidha kan inni apply ta'u. So fakkeenyaaf rolling edit toolii fayyadamnee ilaala kilippii kana amma asitti murree. Yeroo kilippii kana amma asitti murree control Z. Fakkeenyaaf kilippiin kun dheerinni isaa iddoo kana jira. Humni isaa jechuudha. Kilippii kana fageenya ta'e wayiin gabaabsa. Kun hamma asitti. Maal ta'e iddoon kun? Ispeesii duwwaa dhabnee bakka duwwaa ta'e. Isin garuu bakka duwwaa sana hin barbaannee jennu yeroo editingii hojjetaa jirtan sanatti. So viidiyoon kun garuu tiriim haa ta'u haa muramu garuu bakka duwwaa kana immoo akka bakka duwwaan kun hafuu hin barbaannee jennu. Yeroo kana maalitti dhimma baatu? Rolling edit toolitti dhimma baatu jechuudha. Fakkeenyaaf. So yeroo kana immoo maalitti dhimma baatu? Rolling edit toolitti dhimma baatu jechuudha. Fakkeenyaaf mee karsarii keenya isaa kaa'amu. Play headerii keenya isa keenyu akkuma moora akkasii galuu fayyadaman karsee play headerii kana iddoo kana kaa'anii isin garuu kaa'uun isin dirqama isinitti ta'uu dhiisuu danda'a. Laala akkasii yoo sochoosi akkasii yoo sochoosi maal ta'aa jira? Socho'aa jira iddoo sana socho'aa hin jiru jechuudha. Yeroo waan akkasii kilippii keessan istaayilii haala kanaan muruu barbaadan immoo maalitti dhimma baatu jechuudha? Rolling edit toolitti dhimma baatu jechuudha. So rolling edit tooliin faayidaan isaa kanadha jechuudha. Baay'ee Premiere Pro keessatti kanaan duras irra dubbadheen ture haadha irraan deebi'a. Faayidaa isan faankshiniin tuulsiin tokko nu kennuu danda'u tuulsii kabiraadhaan hojjechuu hin dandeenya jechuudha. Garuu moor kan isin salphaa kan isinii ta'e filachuu qabdu jechuudha. So inni sadaffaa reed stretch ilaaluudhaaf ni kana irratti haa ilaallu sarara jechuudha. So kana select godhatan. So ammoo mee viidiyoo kana adeeressu reed stretching faayidaan isaa inni speedii viidiyoo tokko dheeressuu yookaan immoo speedii viidiyoo tokko gabaabsuudhaaf nu fayyada jechuudha. Yookaan saffisa isaatti dabaluu fi saffisa isaa dheeressuudhaaf fakkeenyaaf amma nan dabale ilaala. Amma makkan harkifatu jechuudha ilaala. Amma makkan harkifatu. Yoo immoo gabaabsuu barbaanne immoo kana walitti bunnaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo baay'ee speedii viidiyoo tokko karaa kana reed stretchidhaan dheeressuu fi gabaabsuu dandeenya. Garuu speedii viidiyoo tokko kan ittiin dheeressnee gabaabsinu karaawwan hedduu jiru jechuudha. Premiere Pro keessatti garuu kana reed stretchidhaan speedii viidiyoo keenya akkas goonee dheeressuu dandeenya. Akkas goonee immoo speedii viidiyoo keenya akka inni saffisuu gochuu dandeenya jechuudha. Isheen sadaffaa reed stretching kanaaf nu fayyaddi. Shortcutii reed stretching kiiboordii keenya irraa aarri aktiif goonaa jechuudha. So asii kana ilaallee jirra inni sadaffaanii reezer tuulii. Reezer tuulii ilaaluu duraa mee kilippii kana koppii haa godhu. Track selectii fayyadaman single tracking qabadhaa altiin qaba. Koppii godheen jira. Ammas altiin gadhiisne koppiin godha. So nagaa jechuudha. Ammoo kana audio isaan koppii godha. Audio isaan ammas altii fi shiftii qabeen jira kiiboordii yeroo ni koppii gochaa jiru jechuudha. So koppii godheen jira. Amma kan walii wajjin ilaaluu jirru reezer tuuliidha jechuudha. Reezer tuuliin siidha. Shortcutiin ishee kiiboordii karaa sii gaafatu kan aktiif taati. Mallattoo shigiree yookaan immoo shigiree jedhamatti fakkaata afaan keenyaan millaachisa jarri jettuun sana mallattoo millaachiisa akkuma isin argitan millaachiin waa muruudhaaf fayyada. Kun immoo viidiyoo fi audio keenya muruudhaaf nu fayyada jechuudha. Kun fakkeenyaaf zoom controllerii yookaan scroller baarii kan akkasitti fayyadamtanii jechuudha. Kilippii keessan audio isaa ta'uu viidiyoo isaa ta'uu iddoo barbaadanitti akka irra ooffattanii muruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma singilii tiraakii irratti muruu barbaadan akkasitti gaafa gootan amma fakkeenyaaf kana mureen jira jechuudha. Garuu immoo yoo kana hunda isaa tokkotti wal faana muruu barbaadan maal gootu shiftii qabdu. Shiftii gaafa qabdan agartanii laayiniin dhufee jiru. Amma godaatti dhufee jiru. Shiftiin gadhiisa. Laayinii agartanii amma akka inni gabaabbatu shiftiin qabu. So yoo hunda isaa gaaraa raafii gajjallaatti kan jiru yookaan immoo tiraakii irra kan jiru hunduma isaa fakkeenyaaf viidiyoo, audio yookaan barreeffama yookaan waan giraafiksii adda addaa asirratti hojjetan ta'uu danda'a. Wal faana muruu yoo barbaadan shiftii qabdu. Yoo immoo singilii muruu barbaadan immoo shiftii gadhiistu jechuudha. Yeroo tokko viidiyoo fi audio yoo walitti jiraate maal gootu selection tool dhuftaniitu akkas gootanii right click tuttuu asirraa
aan liinkii kan jedhu kana liinkii tutee jabeeti liinkii jedhee fidaa aan liinkii gootu jechuudha. Yoo adda baastanii muruu barbaaddu ta'ee jechuudha. So selection tooliin kanaaf reezer tooliin kana muruu nu fayyadee jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo. So yeroo darbee waadaa isiniif galeen ture. Waadaan isiniif galee ture leeft kilikii fi raayit kilikii irratti akkamittiin viidiyoo tokko gabaabsuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo kana iddoo kanatti muree gabaabsuun barbaadee jenna. So iddoo kanatti muree gabaabsuun maalan godha ganaa C yookaan immoo kana reezer toolii aktiivaan godhaa sana booddee shiftiin qabaa. Hawdoo viidiyoo wal faana muraaf sana booddee selection tooliidhaan immoo kana selectiin godhaa. So siin active godhaa yookaan selection toolii kanan active godhaa shiftiin qabaa kanan muraa sana booddee selection tooliidhaan dhufaa kanan filadhaa sana booddee dileetan godhaa sana booddee dhufee riipiidhaan bakka buusa kana garuu karaa gabaabaa kiiwudhaan bakka buusuu hin danda'a jechuudha. So control Z jedheetan kiiboordii kiyyarraa fakkeenyaa fi iddoo kanatti muree gabaabsuu barbaadee jenna. Iddoo kanatti muree gabaabsuu barbaade. Isa kana akka inni keessaa remove naa ta'u. So maalan godha yeroo kana kiiboordii kiyyarraa kiiwutu ilaala. Gaafa kiiboordii kiyyarraa kiiwutu automaatikaalii muree naa baasee jechuudha. Right click isa akkuma kana sorry kun left side dha. Right side yookaan immoo gama harka mirgaatiinis immoo akkas gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf ilaallu isas. Viidiyoon keenya kun iddoo kanatti iddoo barreeffame MP4 jettuun akka dhuumuun barbaadee jenna. So maalan godha karaa harka mirgaa ta'e immoo W tuqa yookaan immoo waan tuqaa jechuudha waa. Muree jira jechuudha. So karaa harka bitaatiin muree bakka buufachuu gabaabsuu yoo barbaanne Q yookaan qaatuudhaa gama harka bitaatiin fi gama harka mirgaatiin immoo W yookaan waa tuqnaa jechuudha. Boonasiin isinii kenna jedhee barnoota keenya fa'aa tokko afaan isinitti himee ture reezer tooliitti kanadha jechuudha. So inni taane jiru yookaan immoo reezer tooliitti aane inni jiru sleep toolii yookaan waayii shoortikatiin isaa yaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo slide tooliidha. Sleep tooliin kun maaliif nu fayyaddi? In frame fi out frame viidiyoo tokko ilaalaa galchachuudha jechuudha. Ganaama egaa isinitti himeera fakkeenyaaf viidiyoo tokko akkasitti ilaallee in frame viidiyoo kana iddoo kanarraa haa ka'u. Fakkeenyaaf iddoo mucaa Roonaaldoo uffata keelloo uffatee dhaabbatu kana haa ka'u kan jedhu yoo barbaanne kiiboordii keenyarraa kun hoogganaa sii filannee murree isa kana keessaa baasa. Garuu kana karaa salphaa hojjechuu dandeenya. In frame fi out frame viidiyochaa ilaalaa jechuudha. So inni immoo maali sleep toolii fayyadamne fakkeenyaaf ilaalaa. In frame isa ilaalaa. Fakkeenyaaf juuniyer akkanitti fiigaa jiru. Yeroon uffata keelloo uffate nan gadhiise. So jalqaba irratti kan argamu kun in frame koo akkana isin haa ta'uun godhee jechuudha. Ammas yookaan immoo jijjiiruu ni danda'a. Fakkeenyaaf in frame viidiyoo kana eessaa akka inni qabu yeroon uffata yeroo Roonaaldoon akka isaa bal'isaa fiigaa jiru kana akkanaa ta'uun barbaadee jenna fakkeenyaaf. So sleep toolii fayyadamee maalan godha? In frame isaan ilaalaa jechuudha. Ilaalachaa jira in frame viidiyoo kanaa kun godhee jira jechuudha. Dudduubatti deemnee ilaala. So in frame fi out frame viidiyoo tokko ilaalaa viidiyoo keenya edit gochuudhaaf jechuudha yookaan ni fayyada jechuudha. Isheen kun immoo slide toolii. Slide tooliin fakkeenyaaf viidiyoon lama fakkeenyaaf viidiyoo sadii gidduutti apply taati viidiyoo sadii jira jennu fakkeenyaaf kun viidiyoo sadii jira asirra. Viidiyoo isa kana leengezii viidiyoo isa bitaa fi mirgaa jennee qofti affect leengezii viidiyoo isa bitaa fi isa mirgaa qofa irratti dhiibbaa uuma malee viidiyoo tiraakiin nuti qabannee jirru kuni hin gabaabbatu yookaan hin dheeratu. Agartanii? Agartanii? Isa kanatu isa harka mirgaa fi bitaa jiru irratti dhiibbaa over slide ta'a malee jechuudha. Viidiyoon keenya waan ofiisaadhaan hin gabaabbatu jechuudha. Yeroo waan akkasii barbaannu slide tooliitti dhimma baanaa shoortikatiin isaa U yookaan immoo U afaan Oromooti jechuudha. U fi yaadha slide toolii fi sleep toolii jechuudha. So faankishinii ishee kana faayidaan ishee kana. Amma asirra deebi'ee kan isinitti himu garuu tuulsiiwwan Adobe Premiere Pro tokkoon isaanii faayidaa inni tokko kennu inni tokkos kennuu danda'a. Yoomiyyuu kan isin filachuu qabdan isa isiniif besti kan ta'e yookaan immoo kan hojii keessan isinii salphisudha jechuudha. So inni asii gadi jiru kan biraan pen tooliidha. Pen toolii yookaan immoo shoortikatiin isaa P'dha. Baay'ee slide asirraa jechuudha maawuzii keessan hooldi gochuu hin dagatina. Sleep toolii fi slide toolii arguudhaaf. Akkasumas immoo warreen kana irrattis replay toolii, rollingii, reetii maawuzii keessan
hold gochuu yookaan immoo gadi qabanii left click gadi qabu jechuudha. Fakkeenyaaf pen tool irratti maawuzii keessan gaafa gadi qabanii turtan maal argattu pen toolii, rectangle toolii fi ellipse tooliidha. Pen tooliin faayidaawwan baay'ee qaba. Faayidaawwan baay'ee qaba. Pen toolii baay'ee effect control irratti kuma asirratti argitu. Kuma asirratti argaa jirtu opacity jalatti pen tooliin achi jirti. Maal faayidaan ishee? Faayidaa hedduu qabdi. Isa boodatti deebina. Har'a garuu ani faayidaa pen toolii muraasa isinitti agarsiisa. Eessuma asirratti jiru qofaan isinitti agarsiisa. Maaliif barnoota keenya kutaa ittaanu keessatti effect control wajjin barannaa asirratti bal'inaan isinitti ibsa. So pen tooliin fakkeenyaaf kan nu fayyadu keessaa tokko random shape. Shape barbaanne kaasuudhaan fakkeenyaaf shape boca romboosii wayiidha kunoo maal waan akkasii qabu kaasee jira fakkeenyaaf kunoo. So effect control irratti naa dhufeera. Shape modify gochuu hin danda'a. Fakkeenyaaf fiil kalarii isaa kana diimaa gochuu yoo barbaade diimaa gochuu hin danda'a kunoo diimaa godheera. Strookiitti kennuu yoo barbaade immoo feesirraa tiikan godhaa kana kana booddee strookii waayitiidha adii jechuudha. Kunoo strookiitti gochaa jira jechuudha. Shaadotti gochuu dandeenya. Poozishinii isaa akka inni bitaa mirgatti kunoo olii gadi akkas akka inni deemu. Bitaa mirgatti akka inni deemu. Iskeelii isaa immoo akka inni guddatu akka inni xiqqatu. Gaafa kana gaafa effect control wajjin ilaallu barnoota keenya kutaa ittaanu keessatti wajjin ilaallu. Garuu pen tooliin maal nu fayyada jechuudha? Random shape nu kaasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Tokko. So shape kana mee select godheetan dileetiin tokko keyboard kiyyarraa. Kan biraan immoo maaliif nu fayyaddi? Pixii akkasittiin jechuudha fakkeenyaaf ilaalaa. Shapeewwan adda addaa yookaan immoo waan akka giraafii kana fakkeenyaaf amma kana akka giraafii godheen jiraatu asirratti dhufeetanii fiilii isaa balleessee fi saara wayinaa fakkaattee jechuudha fakkeenyaaf ilaalaa. Fakkaanne kana fiilii isaa yoo akkas goone immoo akkas ta'a jechuudha. Wantoota akkas akkasii kaasuudhaafis nu fayyada. Pen tooliin ammaaf jechuudha. Ammaaf kanaaf nu fayyada. Garuu faayidaan isaa kana qofaadhaa yoo naan jettan lakkii isiniin jedhera faayidaa baay'ee qaba. Opacity irra kunoo jira. Fakkeenyaaf walitti deebina. Yaafuma yeroon isaa ga'u jechuudha waliin dha'uun hin ta'u. Kan biraan kun rectangle toolii. Rectanglein kun rectangle kaasuuf nu fayyada argaa jirtu. Fiilii isaa waan balleesseefidha kan inni strookii qofaadhaan naa kaasee kun rectangleidha jechuudha. Rectangle kana modify gochuu dandeessu. Kalarii isaadhaan kalariiwwan adda addaa laachuu fi dandeessu. Strookii keessan kalee isaa jijjiiruu dandeessu. Shaadoo kan inni qabaatu yookaan gaaddiddoo kan inni qabaatu gochuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo rectangle keessan akkasiis kaasuu dandeessu. Horizontaalii, vertikaalii kallattii barbaadaniin kaasuu dandeessu jechuudha. Amma immoo garuu rectangle yoon kaasnaa perfect square akkamitti kaasnaa yoo jettan immoo asirraa dhuftanii rectangle kan jedhamu kana active gootu sana booddee keyboard keessan irraa maal qabdu? Shift qabdu jechuudha. Shift erga qabdanii booddee maal gootu? Draw gootu. Perfect square kaasnee jechuudha. Square jechuun maal jechuudha? Rectangle rogoonni isaa arfan wal qixa ta'edha miti? Kun herregadha. Adobe Premiere Pro wajjin qabatu. So garuu rectangle square jechuun rectangle rogoonni isaa arfan wal qixa ta'edha. Kaasnee jirra jechuudha. Maal qabnee? Shift qabnee drag goonee yookaan immoo akkasittiin jechuudha. Sorry, kun rectangle control Z. Shift qabnee kun akkasittiin square kaasnee jirra jechuudha. So selection toolii filadheetanii kana select godheetan delete godhu. Kan biraan immoo ellipse tooliidha. Ellipse jechuun waan akka boca hanqaaquuti. Natti fakkaata yaa. So ellipsiidha. Ellipsiin maaloodha? Paaraaboolikiin maaloodha kan jedhu herrega kutaa 11 boqonnaa 3 keessatti yoo dogoggoruu baadhee barattaniitu. So kunis barnoota herregaa wajjin qabatu garuu ellipsii kaasuu barbaadan dhuftanii kun walirraa jirti. Akkasittiin ellipsii kaasuu dandeessu. Ellipsii keessan kan immoo modify gochuu dandeessu jechuudha. Kalarii isaa jechuudha. Kalarii isaa kanatti modify gochuu dandeessu. Strookii isaa fakkeenyaaf diimaa yoo goone strookii isaa keessatti modify gochuu dandeessu jechuudha. Ellipsii yoo kaasuu dandeenya. Akkamittiin immoo sarkilii yookaan immoo geengoo kaasuu dandeenya. Haa perfect circle akkamitti kaasan yootaan immoo ellipsii kan jedhamu argattanii booddee keyboard keessan shift qabu. Shift qabee jira fakkeenyaaf. So geengoo kaafadhee jira jechuudha. Amma shift qabee geengoo kaafadhee jira jechuudha. Geengoon gaafadhe kan immoo dhufee asirraa modify gochuu danda'a jechuudha. Maaliin kalariiwwan isaa strookii shaadoo maal position isaa move akka inni godhullee yookaan akka inni bakka socho'ullee gochuu nan danda'a. Walumaa galatti garuu perfect square perfect circle kaasuudhaaf maal qabna? Shift keyboard keenya irraa qabneetu kaasnaa jechuudha. So pen toolii kana fakkaatti shortcutiin pen toolii P tuttu keyboard keessan irraa jechuudha. So
So barnoota keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Inni itti aanu immoo maalidha? Kana hooldi gootanii gadi qabdu jechuudha. Handi tuulii fi zoom tuulii jira jechuudha. So handi tuulii afran. Handi tuuliin fakkeenyaaf osoo fakkeenyaaf amma kana yeroo amma kiroomaa fagaa hojjetan yookaan immoo warri imeejirii tachii hojjetan beektu Premiere Pro irratti jechuudha. Adobe Photoshop irratti iddoo laaluu isin gaafata. Sababni isaas iddoo gaaddidduu uumamuu yookaan dogoggorri uumamu tokko jiraachuu danda'a yoo karaa gireedingii fagaa hojjetanii laaluu barbaaddu jechuudha. Fakkeenyaaf laala guddistanii jechuudha. Amma kun fiitiira jira. Garuu hangana guddiseetan laaluu barbaada yoo ta'e fakkeenyaaf 200 irraa haa godhu. 200 irraa godhu baay'ee guddate. So kana akkuma waan kan qabeetti galaala gadi qabee fuula isaa laaluudhaaf bitaa mirga sochoosee olii gaditti akka sochoosee ilaaluu amaalittan dhimma ba'a jechuudha. Handi tuulittan dhimma ba'a jechuudha. Yookaan immoo fakkeenyaaf kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf utuu kun amma akkasitti jira ta'eeti kanaa jechuudha. Ilaala akkas akkanitti natti agarsiisaa jiru. Akkas gochuudhaaf maalittan dhimma ba'a jechuudha. Handi tuulittan dhimma ba'a jechuudha. So handi tuuliin kanaaf nu fayyaddi. Inni kan biraan immoo asumarra maaltu jira? Gadi qabdanii gaafa ta'utanii zoom tuulii jira. Zoom tuuliin immoo shoorti katiin ishee Zeddiidha. Baay'ee handi tuuliin shoorti katiin isaa H'dha. Bara deebi'ama barbaachisu jedhetan dhiise shoorti katiin isaa. Zoom tuuliin immoo Zeddiidha kunuma asirraa ifaadha. So zoom tuulii filannaa Zeddiidha. Kunoo ida'uudha. Ida'uu jechuun zoom guddisii jechuudha. Fakkeenyaaf kilik godhanii ilaala asirratti guddisi. Kilikan godhan. Okay. Zoom tuuliin yoo kanadha. Kanaanoo guddisnaa yoo xiqqeessuu barbaanne yoo kan jedhu automaatikaalii gaaffisiitii ta'uu dandeenya. Yoo guddi xiqqeessuu barbaadan immoo kiiboordii keessa irraa maal tuttu shiiftii tuttu. Shiiftiin qaba. Sorry, altii tuttu. Altiin qaba. Automaatikaalii maal ta'e mallattootiin maayinasii yookaan immoo hir'isuu taatee jechuudha. Kilikan godhamu. Hir'ataa jira jechuudha. Kilikan godhachaa jira. Minimaayiz ta'a jechuudha. Minimaayiz maaksimaayiz jechuudha. Maalitti dhimma baala jechuudha egaa. Zoom tuulii yookaan zeddii kana jechuudha. So yeroo akkatti kana filannu ida'uu ta'a. Nu guddisne ittiin xiqqeessuu gaafa barbaannu immoo altii qabna kiiboordii keenyarraa inni hir'isuutu jijjiirama isaa jechuudha. So inni itti aanu immoo inni dhumaa taayipii tuuliidha. Taayipii tuuliin kun tekstiiwwan adda addaa barreessuudhaaf dhimma itti baana jechuudha. Shoorti katiin isaa kiiboordii keessanirraa T'dha jechuudha. Fakkeenyaaf T filannee asirratti kilik godheera. Fakkeenyaaf Oromiyaa jedhee maa barreessu Oromiyaa gaafa jedhee barreessuun naa fidee jechuudha. Effekti kontorii irratti immoo kunoo naa fidee jira jechuudha. Teekisa asirraa dhufeetan waan barbaade gochuun danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf warreen kaandoos dubbadheen ture warreen Microsoft Word fayyadamtan PowerPoint warri fayyadamtan beektu warreen kana jechuudha. Istaadii barreeffama barbaadan filachuu dandeessu asirraa jechuudha. Oos foontii barreeffama sanaa guddisuu yookaan xiqqeessuu dandeessu. Kun mirga saayidii gara bitaattidha gara mirgaattidha gidduu irratti ta'uu yoo barbaadan fiil kalarii isaa fakkeenyaaf diimaa gochuu yoo barbaadan diimaa akkasitti gochuu dandeessu. Baagiraawundii istirookiitti gochuudhaaf fakkeenyaaf poozishinii isaa up, down, left, right iskeelii isaa xiqqeessuu guddisuu jechuudha. Rotate gochuu barbaadan kun roteeshinii jechuudha. So akkas gochuu dandeessu yeroo godhu kana akkas gochuu dandeessu jechuudha. Kun tekstiiwwan adda addaa nu barreessuudhaaf nu fayyada jechuudha. Taayipii tuuliin jechuudha. Baay'ee asirratti boolisii tokko qofa isinii kenneetan taayipii tuulii tura. Yookaan immoo barnoota keenya kan tekstii qofaatti koorsii isiniif qopheesseera. Kanaan duras dubbadheen ture barnoota kutaa jalqabaa irratti. Fakkeenyaaf barreeffamoota oduu keessatti bitaa mirgatti barreeffamni deemu jira. Yeroo fiilmii immoo achi ol barreeffamni deemu jira. Yookaan immoo istaayiliiwwan barreeffamaa mimmiidhagaa hedduu jira. Fakkeenyaaf yamma taayipii tuulii fa'aa argitaniitu saawundii dura yeroo inni barreeffamu jechuudha. Barreeffamoota akkasii istaayilii baay'eedhaan waan jiraniif qofaatti tiitoorii isiniif hojjedheen jira jechuudha. So garuu har'a garuu inni kun taayipii tuulii akka ta'e. So barnooti keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Tuulsii paanaaliiwwan Adobe Premiere Pro 11 natti fakkaata. 11 isaanii walii wajjin laalleerra. Yoo asirratti wanti isinii hin galle jiraate akkasumas immoo iddoon irra isiniif deebi'amu yoo jiraate yaada keessan naa kennuu dandeessu jechuudha. Irra deebinee viidiyoos audiyoos fayyadamnee akka isinii galutti walii wajjin ilaallaa. Yaada qe'ee qabaattan naan ga'uu dandeessu. Waan hordoftaniif galatoomaa yeroo gaarii.